eebbifamanuu godhaa. Waaqayyoof galannaa ta'u baga nagaa taatani. Nagaa keessanii maasiin maatiin jabbiin reettiin handaaqoon hoolaan ollaan hundi nagaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baga nagaa taatanii baga nagaa taane guyyaa irraatiin Waaqayyo nu ga'uu isaatiif baay'isnee galateeffannaa. Isinillee nagaa taatanii arfaasaa nagaa ganna nagaa bokkaa gaarii Waaqayyo nuuf kenne. Waaqeffannaa guyyaa irraatti immoo dhufu darguu keenyaatiif maqaan isaa haa eebbifamu. Dubbii Waaqayyo walii wajjin hirmaannaa. Waggaa darbee caamsaa 4/2016 dubbii Waaqayyo amaleeffannaa haareffama jireenyaa danqan kan jedhu irratti walii wajjin baranne waggaa 1 fi 7 ta'eera. Amaleeffannaa haareffama jireenyaa danqan bartee tokko tokko wanna nuyi sirriidha jennee qabanneerru garuu sirrii kan hin taane isa sana akkamittiin gooftaan jireenyuma bartootaa keessatti bartee isaanii akka isaan baranitti otoo hin taane qurxummii qabuudhaaf yeroo hundumaa kiyyoo isaanii mirgarraa gara bitaatti darbachuudhaafis kan mijatu gara bitaatti gooftaan dhaqee garuu kiyyoo keessan gara mirgaatti darbadhaa jedhee bartee keessan isa gara bitaatti darbataa turtan mee amma immoo karaa mirgaa godhaa. Yeroo sana qurxummii baay'ee qabatanii isa jedhu walii wajjin laallee akka bartee yookiin limaadii isa jennu bartootaatti qurxummiin kan qabamtu halkanii guyyaa nama baqatti waan ta'eef kanaaf halkan adamsaa bulanii yeroo rafti bari'u immoo kiyyoo isaanii miiccatu turanii. Yesuus garuu amma bartee keessan isa halkan jedhu dhiisaatii mee guyyaa immoo yaalaa jedhee yaalii guyyaadhaan immoo akka isaan qurxummii baay'ee qabatan godhe. Kanaaf kan barbaachisu kallattii jijjiiruudha otoo hin taane ilaalcha jijjiiruu murteessaa akka inni ta'e kallattii jijjiiruu dura ilaalcha jijjiiruun murteessaa akka inni ta'e bartee inni barre kanumadha jedhanii isuma wajjin rakkachuurra isa Waaqayyoo namatti immoo ilaaluun gaarii akka ta'e ilaalcha yeroo walii wajjiniin ilaalle. Har'a sila lubni keenya kan nu dubbisan wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18-20 nan dubbisa. Duubatti deebiin lakkoofsa 16 jalqaba. Warri mucaa baattan manguddoon warri dadhabdan taa'a warri kan takkaa ol kaanee na of kolchaa dubbii Waaqayyoo yeroo dubbifamu dhageenya. Lakkoofsa 16tiin jalqaba. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara itti Yesuus wal argina isaaniin jedhee hin dhaqan. Yeroo isa arganiin sagadanii fi kaan garummaman. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu Waaqa irratti lafa irratti sanaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuuphaadhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjiniinan jira isaaniin jedhee ameen. Ta'a Waaqayyo isin haa eebbisu. Sila kadhannaa gaarii nu godhaniiru lubni keenya yaada isaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Kadhannaa masaaniitiin itti fufnaa. Mata dureen irratti akka dubbannu akka walii wajjiniin barannu barbaade Yesuus wal argina jedhee beellamarraa hafeen beeku kan jedhudha. Dubbiin ani irratti cimsee dubbadhu Yesuus wal argina jedhee beellamarraa hafeen beeku. Kutaan amma dubbise dhageessaniittu. Yommus Yesuus lakkoofsa 16-17 isa dura mee lakkoofsa 10 dubbisa. Yommus Yesuus hin sodaatinaa dhaqaa Galiilaatti akka gad bu'aniif obboloota kootti himaa. Isaanis achitti na arguuf jiru isaaniin jedhe beellama isaati kun. Dhaqaa
Galiilaatti na eegaa. Gara Galiilaatti achitti wal argina. Lakkoofsa 10 kun. Lakkoofsi 16-17 immoo gara gaara itti Yesuus wal argina isaaniin jedhee inni dhaqanii yeroo isa argan gaara sana ga'anii Yesuus beellama kabajee achi jira. Kanaaf Yesuus wal argina jedhee beellama irraa hafee hin beeku. Ameen. Waaqayyo waa'ee barumsa macaafa qulqulluu keessatti waa'ee eenyummaa Waaqayyo yeroo yaannu Waaqayyo iddoodhaatii fi yeroodhaan ala jira. Time and space isa jedhan. Iddoodhaaf ala, yeroodhaaf ala jira. Maaliif murtaa'aa miti si'a takkaatti iddoo hundumaatti argama waan ta'eef. Haa ta'u malee garuu dhimma addaatiif, sagantaa addaatiif, ergaa addaatiif, eebba addaatiif namasaaf yeroo fi bakka beellamatee achittiin argama Waaqayyo, achittiin argama Yesuus. Beellama qabatee hafeen beeku. Inni Waaqa beellama qabatee hafu miti. Isa qofa ammoo miti. Inni beellama qabatee akka nafnes bartoonni isaa beeku. Du'aa ka'uu booddee mamiin baay'een ture. Mamii baay'een ture. Isa dhammoo ka'eera moo achi nafe moo kan jedhu. Haa ta'u malee garuu Galiilaatti wal argina. Galiilaatti wal argina erga Yesuus jedhee du'aa ka'uu booda hin dhaqu wanni jedhu shakkiin warra 11 keessan turre. Yesuus isa dubbate akka inni godhu beeku. Garuu yeroo isa argan keessaa warri shakkanaa jiraatan malee exactly akka dubbatetti akka beellama laatetti lafa jedhetti Yesuus hin argama. Kanaatiif Yerusaalemii baanee kadeemsa dheeraa deemnee Galiilaatti isa argachuu qabna. Kanaaf inni gaara Galiilaatti na eegaa jedheera. Yeroo gaara Galiilaa ga'anii inni dursee ga'eera. Yeroo gaara Galiilaa ga'anii inni dursee ga'eera. Inni immoo gara gaaraatti achitti wal argina jedhe immoo malee gara sululaatti wal argina hin jenne. Bartoonni illee akkuma kana gara gaara Galiilaatti ol ba'an malee iddoo biraan deemne. Yeroo baay'ee Waaqayyo gaaratti nama waama. Ergaa addaatiif sababa addaatiif booddee walii wajjin laalla. Kan sululatti gadi nama waamu kan dachaatti gadi nama waamu Waaqayyo otoo hin taane diinadha. Macaafa Nehemiyaa keessaa yoo dubbifattanii Nehemiyaa 6 Sanbalaat faa Nehemiyaadhaanii kottu gandeen dachaa oonoo keessatti isa tokkotti wal argina jedhanii asiin gadi waamani jedha. Waaqayyo ol nama waama, diinni gadi nama waama. Diinni gadi nama waama. Sabni Waaqayyoollee yeroo wal waamanii kottaa ol baanaa jedhu. Macaafa Mikiyaas raajii Mikiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti kottaa gara tulluu Waaqayyoo mana Waaqayyootti gara mana Waaqayyoo isa kan Yaaqoobitti ol hin baana. Nu ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንውጣ kottaa achitti baana jedhani sabni Waaqayyoollee gara gaara Waaqayyootti ol waamu. Ijoon dubbii koo kanaaf kana tokkoof tokko waanan dubbachuu barbaadu. Bakkaa fi yeroo keessatti hariiroo Waaqayyo waliin qabnu eeggachuun daandii milkaa'inaa akka ta'e wal hubachiisuudha. Yeroof iddoo keessatti hariiroo Waaqayyo waliin qabnu eeggachuun daandii milkaa'inaa akka ta'e wal hubachiisuudha. Qabxii tokkoffaan akka tarii namoonni yaadannoo qabatan duukaa deemtan yoo jiraattaniitii fi galaana Galiilaatii hanga gaara Galiilaatti isa jedhuun kaasuu barbaada. Maatiyos tajaajila Yesuus Kiristoos kan uummataa public ministry isa jennu tajaajila isaa galaana Galiilaa irraa akka jalqabee dubbateetu gaara Galiilaa irratti immoo akka xumure kaa'a. Galaana Galiilaatti jalqabee Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irratti Yesuus ciisaa bishaanicha Galiilaa bukkee otuu deddeebi'u obbolaa lamaan argee na duukaa bu'aa isaaniin jedhe hafuura achitti jalqabe tajaajila galaana irratti jalqabe. Eessatti immoo xumure Maatiyos 28:16 irratti eessatti immoo dhaqee mul'ate du'aa ka'uu booda
Galiilaa keessaa gaara Galiilaa irratti immoo tajaajila isaa xumure. Maatiyos ji'oogiraafikaalii taa'umsa lafaatiin Yesuus Kiristoos iddoo gadaanaadhaa jalqabee qarqara galaanaatii jalqabee dhumarratti immoo kilaayimaksiin isaa deemsi isaanii dhumaa immoo gaara irratti akka inni ta'e Maatiyos kana kaa'a. Kana kallattii adda addaatiin ilaaluun hin danda'ama. Kallattiin inni jalqabaa kallattii taa'umsa lafaati. Gajjallaatti jalqabanii gararraatti ol ba'uun loojikaalii noormaaliidha. Gajjallaatii jalqabanii gararraatti ol ba'uun godaa jalqabanii ol guddisaa deemuun noormaaliidha. Kallattii taa'umsa lafaatii yoo ilaalle galaanni gajjallaadha, gaarri gararraadha. Bakka oli gajjallaatti jalqabee bakka olitti walitti qabee jechuudha. Bakka badaan mul'annetti jalqabee bakka mul'atanitti xumure jechuudha. Bakka mul'atanitti bakka mul'achuu danda'anitti xumure jechuudha. Bakka badaan mul'anne irraa jalqabanii yoo bakka mul'atutti ol deemanii kun deemsa sirriidha, noormaaliidha. Namootiin tokko tokko bakka mul'atu irraa jalqabaniiti danqamu yookiin rakkatu. Bakka gadiitii jalqabanii gara olitti dhufuun guddina sirrii ta'edha. Garuu bakka olirraa jalqabanii gara gadiitti gadi bu'uun dhukkubadha. Nama dhukkuba, peenfuuliidha. Gararraadhaa jalqabanii gadi bu'uun yerooma mana galtaniyyuu jedhe Yesuus isa gara biraa dhiisaati. Yerooma mana namaa dhaqxaniyyuu yookiin waamicha yoo dhaqxaniyyuu fiigdanii dhaqxanii fuulduran taa'inaa jedhe. Abbaan mana sanaa sinaa teessisu iddoo sinii laate. Sababiin isaa namni sirra caalu yoo dhufa ta'ee iddootti teesse kana nama si caalutu jira gara duubatti deebii yoo siin jedhe that's very painful. Si dhukkubuu danda'amu. Kanaaf namichi piroomotii si haa godhu malee namichi ol si haa fidu malee ofii kee dabartee dursitee hin qabatiin. Iddoo gadiirraa yoo jalqaban gaariidha. Namootiin tokko tokko isa rakkatu siniin jedheera. Bakka gadiitii jalqabanii gara olitti dhufuun hin barbaachisa. Garuu yeroo tokko tokko nama danqa Yesuus achi jalqabe. Nuyi akka namaatti waan guddaarraa jalqabuu barbaanna. Inni garuu waan xirnoorraa nu jalqabsiisuu barbaada. Kanaaf yaada Waaqayyoo wajjiniin yeroo baay'ee wal jala dabarra. Inni xinnoorraa jalqabaa yoo jedhee nuyi guddaa barbaanna. Yaada Waaqayyoo wajjin kanaaf yeroo baay'ee wal jala dabarra. Xinnoonni nuu kenne appreciating goonu yookiin itti gammannee Waaqayyoon galatoom hin jennu. Wal jala dabarra sababii kanarraa kan ka'e kan nuyi barbaannuu fi expectationii keenyaaf fedhii keenyaatii fi yaadni Waaqayyoo yeroo inni wal gituu diduu wal jala qaxxaamura. Lubii Biniyaam Kireemer namni jedhamu akkas jedhe. Nuyi fardarratti isa arguu barbaanna inni garuu harreerra taa'ee argineedha. Waa'ee Yesuus yeroo dubbatu. Nuyi fardarratti isa arguu barbaanna goota jagna waraana qabatee kan jiru isa akkasii barbaanna inni garuu harreerratti argineedha. Nuyi akka risaatti isa arguu barbaanne hafuurri qulqulluu garuu akka gugeetti gadi bu'ee jedha. Nuyi risaa barbaanna isa butee sokku isa humna qabu very powerful isa ta'e isa arguu barbaanna hafuurri qulqulluu akka gugeetti gadi bu'eedha. So isa nuyi barbaannuuf inni taa'aa jiru wal fudhataa hin jiru. Nuyi Yesuus isa billaadhaan faccifatu arguu barbaanne inni garuu fannoo baateedha. Nuyi isa billaa qabu isa Phexros faa fudhatanii dhaqanii gaafa aaran fuudhanii gurra namaa irraa gadi kutanii buusan isa kana akka inni baatu barbaanne billaa akka inni baatu barbaanne inni garuu fannoo baateedha. Nuyi akka leenca barooduutti isa arguu barbaanne inni garuu akka hoolaa qalamuutti dhufeedha. Fedhiin keenyaatiif inni taa'an jiru wal argatan jiru. Nuyi Waaqayyoon meeshaa hidhachiisuu barbaanne Waaqayyo immoo nuun meeshaa hiikkachiisuu barbaadeedha. Kanaaf fedhiin keenyaa fi fedhiin Waaqayyoo yeroo tokko tokko walii wajjiniin hin deemu, compatibility miti, waliin simatu, wal duukaa deemu. Bakka gadii kan yookiin xiqqaarraa ka'uun deemsa normaaliidha siniin jedheera. Garuu bakka guddaarraatii ka'anii bakka gadiitti gad deebuun immoo abnormaaliidha, guddina sirrii miti. Kanaaf Waaqayyo waliin haa ta'u malee
wanna xiqqaa yookiin wanna xiqqaa taate irraa ka'uun gaariidha. Wanna xiqqaa taate Waaqayyo wajjin haa ta'u malee hin tuffatina. Haa xinnaattu garuu Waaqayyo keessaa jiraatu malee hin tuffatina. Indaam dubbii Waaqayyo maal jedha isinitti fakkaata? Dubbiin Waaqayyo Zakkaariyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irraati. Afaan Amaariffaa sirriitti hin keenye. Afaan Amaariffaa Oromiffaa sirriitti hin keenye. Afaan Amaariffaa maal jedha? የጥቂቱን ነገር ቀን የናቀ ማን ነው? የጥቂቱን ነገር ቀን የናቀ ማን ነው? Who despises the day of all small things. Guyyaa Waaqayyo yookiin guyyaa ishee wanna xinnoon itti taate eenyutu tuffata? Afaan Oromoodhaan inni salphaani wantoota xixiqqoo eenyutu guyyaa wantoota xixiqqoo eenyutu tuffataadha. Wantoota xixiqqoo taate hin tuffatin. Guyyaa wanna xiqqoo argatte hin tuffatin. Nyaaran guuriin sababiinsa warra ishee xixiqqoo ta'an kanatu walirra taa'ee eenyummaa kee har'aa fide malee. Wanna ati xiqqoodha jettee tuffataa turteetu walirratti kaamtee dhuftee as geesse malee. Si'uma takkaatti lafaa baatee dhuftee as geesse miti. Kanaaf guyyaa wanna xiqqoo eenyutu tuffata? Sin keessaa hin tuffatina. Guyyaa wanna xiqqoo argatta wanni xiqqoo sin mudatu waan guddaa arga yaaddanii wanna xinnoon gaafataatu hin tuffatina. የጥቂቱን ነገር ቀን የናቀ ማን ነው ከእናንተ? Isaanii akka maslaalitti yookiin akka yaabbannootti walirra tuulamanii walirratti ijaaramanii eenyummaa kee har'aa kana fidaniitti isaan xasiin ga'e. Kanaaf wanna xinnoon tuffatiin. Warri guddattanii as geessanii wanna xixinnoo darbitan tuffatina. Warri ganaa guddataa jirtan immoo wanna xinnoo harka keessan jirtu tuffatina. Isaantu guddataa deema waan ta'eef. Kanaaf warri har'a tulluu irratti waamamanii gaara Galiilaa irratti waamamanii warra laga biraa waamamanidha turan waggaa 3 dura. Warra gajjallaadhaatti waamamamtu har'a muummee gaaraatti ba'ee Yesuus wajjiniin dhaabataa jira. Gajjallaadhaa kaanii gara irratti ol darbu. Kallattii taa'umsa lafa qofaatiin miti. Kallattii hawaasummaan. Sabni Galiilaa saba tuffatamaadha. Sabni Galiilaa akka sareetti ilaalama. Kun immoo seenaa cimaa qaba gara duubaatti yoo deebine. Warri Yihudaa jedhaman gara kibbaa jiranii warra kaabaa hin jaallatanii sababiinsa Oromoota wajjin wal makaniiru waan ta'e wajjin midhaan nyaatanii indaa'um karaayyuu keessan darbanii wal keessan deemanii akka sareetti ilaalamu jedhama caamni tokko tokko. Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu booda du'aa ka'uun injifannoo caaluudha. Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu booda otoo anatu du'aa ka'eera ta'e hin jedha. Otuu anatu du'aa ka'eera ta'e iddoo Yesuus harka koo kiisii keessa keewwadheen daandii Yerusaalem irra si'a lamaan tokkoon darba ture. Olii gadi qaxxaamura ture. Na ajjeestanii turtanii anoo amma ka'eeraan jedha ture. Yesuus kanan goone eessa dhaqee gara warra tuffatamanii dhaqe. Gara biyya warra tuffatamanii gara saba warra tuffatamanii iddoo tajaajila jalqabe lafa Galiilaa dhaqe Yesuus du'aa ka'uu booda. Yoo glory ta'eyyuu yoo ulfina ta'eyyuu iddoo tajaajila isaa jalqabeen irraanfanne lafa ka'een irraanfanne saba keessaa ka'een irraanfanne hawaasa keessaa ka'een irraanfanne keessatti isa tajaajila jalqabeen irraanfanne akka hawaasummaatti uummata tuffatamaa gidduutti dhaqee argame du'aa ka'uu booda. Lafa ka'an yaadachuun barbaachisaadha. Bakka ka'anis yaadachuun barbaachisaadha. Seenaa keessa darbanis yaadachuun barbaachisaadha. Biyya keessatti dhalatanis hawaasa keessatti dhalatanis yaadachuun barbaachisaadha. Yoo sadarkaa guddaarra geenye irra ta'es sadarkaa gadi iddoo gajjallaa jirus yaadachuun barbaachisaadha. Namoota gajjallaatti wajjin turres yaadachuun barbaachisaadha. Hiriyummaa keessa kan wajjin turre bara keessatti kan wajjin turre isaaniin illee yaadachuun barbaachisaadha. Amaariffaatiin jechi tokko jira. ወደ ስልጣን ተራራ ስትመጣ መንገድ ላይ የምታገኛቸውን ጓደኞችን አትርሳ። ምክንያቱም ከስልጣን ተራራ ስትወርድ መንገድ ላይ የምታገኛቸው እነሱን ነውና። ጋፈት ሁሉ ታይታት ኦልባቱ ሂሪዮ ተከ ወረዱር ቀባታ ቱርተ ሂንደገቲን ጋፈት ሁሉ ሰነራቲ ቡት ራንገደ ኢሳምብረ ደርባ ገዲ ቡታ ዋንተ አትሊስት በገነጋን ፍተለሲና የደን
baga nagaan uftallee sinaa jedha hin dagatiin warra bira dabartees hin dagatiin saba bira dabartees hin dagatiin biyya keessaa baatees hin dagatiin hawaasa keessa hin dagatiin Yesuus daandii Yerusaalem irratti dhaqee warra fannifame Roomaan impaayerii warra otooriitii gidduutti dhaqee ani du'aa keera Pilaatos naajjete turte du'a faradde turte noo hin jenne kana eessa dhaqee Galiilaatti wal argina jedhe male bakka mul'atu gaara Galiilaa keessumaa bakkatti biyya fagoo arguu danda'an gaara irratti achitti immoo macaafa qulqulluu keessatti duubatti yeroo ibsan ilaaltan Waaqayyo gara gaaraatti gaafa nama waamu ergaa wayii namatti kenna. Museedhaan gaara Koreeb irratti waameetu gara biyya Misrii dhaqi jedhe international missioniidha. Eeliyaasin gara gaara Siinaatti waameetu gara biyya Sooriyaa dhaqi jedhe international missioniidha. Bartoota isaa gara Galiilaatti waameetu hammandaara lafaatti deemaa jedhe international missioniidha. Gara gaaraatti si waame jennaan sababaaf gaararra si yaabsise jennaan sababaaf iddoo olaanaatti si fide jennaan sababaaf iddoo ol ka'utti si waame jennaani waan guddaa sitti kennuudhaaf bartoota 11 akkasuma gaarri addunyaa naannoo keenya hedduutu jira. Gaaratti baanee addunyaa fagootti ilaaluu dandeenya bal'ifnee ilaaluu dandeenya dachaan garuu daangessee nama argisiisa. Tulluun fageessee akka ilaalaniif carraa namaa kenna dachaan garuu dhiyeenyatti akka argan duwwaa godhee nama daangessa. Tulluun bakka ilaalchaa fi mul'ata bal'aati. Tulluun dachaan garuu bakka mul'ata xiqqoo fi iddoo ilaalcha xiqqooti. Tulluun bakka qilleensa qabbanaati dachaan iddoo qilleensi namatti bulluquudha. Iddoo fagoo ilaaluu hin dandeenye garuu namatti bulluqu. Irri keessa iddoo qilleensa gaarii qabu iddoo fagoo arguu dandeessudha. Yeroo baay'ee kan namatti bulluqu yeroo naannoo ofiitti hidhamanidha. Naannaa ofii qofaa, ilaalcha ofii qofaa, fedhii ofii qofaa, faayidaa ofii qofaa. Kallattii hafuuraan immoo kallattii hafuuraan Yesuus bartoota isaa warra 11tiin egaa dhaqaa isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa wanna isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa jedhe gara Galiilaatti gaafa ol erge dubbii ijoo wayitti himuudhaaf dubbii ijoo wanna kanaan dura himamee hin beekne maa inni cuuphaarraa gara taa'anii barachuutti cuuphaarraa gara gadi taa'anii barachuutti barsiisu barumsa sammuurraa gara qaamaan dhugoomsuutti qaamaan duuka bu'uutti jecha afaanirraa gara hojiidhaan mirkaneessuutti dura buutuu ta'uu dura ofii dura buutuu sirrii ta'uu mirkaneeffachuutti otuu hin barsiisin dura barachuutti mul'atarraa gara beekumsaatti Yordaanosirraa gara beekumsaatti cuuphaarraa gara beekumsaatti muuvii godhaa. Hindemta cuuphaan destination miti in baratta ergasii duuka buutuu taata akkasidha malee cuuphaan qaama lama hirmaachisa inni tokko isa cuuphamudha inni tokko immoo isa cuuphuudha qaama lama hirmaachisa duuka buutummaanis qaama lama hirmaachisa tokko isa dura bu'uudha tokko isa duukaa bu'uudha gara gidduu isaanii homti jiru isa cuuphuu fi isa cuuphamu gidduu eenyuyyuu hin jiru isa cuuphuu fi isa cuuphamudha. Qaamaan kan nuyi arginu duuka buutummaanis akkuma kana isa dura bu'amuu fi isa dura bu'uutii fi isa duukaa bu'uudha qaamni gara biraan gidduu hin jiru eeyyee qaamni gara biraan isa sana gidduu hin jiru Yesuusiif isa duukaa bu'u gidduu qaamni gara biraan hin jiru lubi gidduu hin jiru paastariin gidduu hin jiru raajiin gidduu hin jiru faarfataan gidduu hin jiru lallabaan gidduu hin jiru barsiisaan gidduu hin jiru duuka buutuu koo godhaa jedhe Yesuus. Malee duuka buutuu keessan godhadhaa hin jenne. Barsiisni keessan namoonni akka duuka buutuu keessan ta'an gochuudhaaf miti akka isaan duuka buutuu koo ta'aniif godhaa jedhe malee. Kanaatiif inni duuka buutota koo godhaa jedhe. Amantoota duuka buutota godhaa nuun jedhe malee kiristaanota godhaa nuun hin jenne. Amantoota duuka buutota koo godhaa jedhe malee pirootestaantii godhaa nuun hin jenne. Amantoota koo bartoota koo duuka buutota koo godhaa jedhe malee yookiin immoo pheenxee naa godhaa hin jenne.
Isa kana hundumaa gooneerra, namoota kiristaana gooneerra, namoota pirootestaantii gooneerra, namoota pheenxee gooneerra, duuka buutuu garuu hin goone. Kan gooftaan jedhe kiristaana naa godhaa, pirootestaantii naa godhaa, pheenxee naa godhaa miti. Lolan qabu maqicha wajjinan, xabiin qabu. Kanaan duras dubbadheera. Maqaa kiristaana kan jedhu kan kenname Anxookiyaatti namoota warra achi jirantu jarri kun warra Kiristoos duuka bu'anidha jedhanii maqaa kiristaanaa kennanii maqaa kiristaanaa kana fudhannee rakkina hin qabu. Luuter Jarman keessatti gaafa kaatoolikii mormee ka'u pirootestaanti jedhanii pirootestaanti jennaan isas hin fudhanne. Warra mormanii kaan jennaan dhuguma mormitoota jennee fudhannee baane. Dargiin immoo dhufee pheenxeedha nuun jennaan eeyyee pheenxeedha jenne hunduma isaayyuu fudhanne maaltu nu hafe? Kan nu hafe duuka buutuu isa jedhudha. Isa immoo Yesuustu jedhe kanaaf dadhabne. Isa Anxookiyaatti nu kennames fudhanneerra daawunloodii goone. Isa Jarmanitti nu kennames pirootestaantii jedhamus fudhanneerra. Isa kooministii nu kennes fudhanneerra. Isa Yesuus nu kennetti fudhachuu dandeenya. Kanaaf duuka buutota tokko godhaa jedhe malee Yesuus duuka buutota keessan godhaatii hin jenne. Ilmi namaa yommuu dhufu biyya lafaarratti maal argataa laata jedhee amantoota argataa jedhe moo amantii argataa jedhe? Amantii argataa jedhe malee amantoota miti. Amantoonni immoo biliyeenatti lakkaa'amu. Amantoonni immoo biliyeenatti lakkaa'amu. Baay'eetu jiru warra lubbuudhaan jiran iyyuu. Amantii argataa laataadha. Amantoota baay'eetu jira. Kiristaanota baay'eetu jira. Pheenxee baay'eetu jira. Pirootestaantii baay'eetu jira. Duuka buutuutu garuu hin jiru. Duuka buutuu godhaa jedhe. So transformii gootaa cuuphaadhaa hin barsiistaa duuka buutuu goota. Tulluu irratti kanatti fudhattu ergaanatti fudhattu isa kanadha gaara irratti. Taa'anii duuka buutuu ta'uun immoo taa'anii barachuu gaafata. Barumsi immoo self discipline gaafata. Of naamuseessuu gaafata. Fedha sammuu gaafata. Yeroo gaafata. Beellama kanarratti kan inni nama barbaadu. Barachuun beellama Waaqayyo waliin qabachuu, beellama walii kabajuu. Beellama Waaqayyoo kabajuu, taa'anii gadi taa'anii barachuu, dubbii Waaqayyoo barachuu. Beellamni tulluurraa kana. Beellama namoota waliin qaban, beellama Waaqayyo waliin qaban. Beellama kabajuun iyyuu gaariidha akkuma gooftaan beellama kabaju akka kiristaanotaatti. Miknaatum hilliinaa yuwaqsaalinna. Ermiyaas 46 lakkoofsa 17 irratti ኤርምያስ 46 ለኮፍሰ 17 ረቲ አፋን አማሪፋን ሳማል ጀዳ በዚያም የግብጽ ንጉስ ፈርዖንን ሰዓቱን የሚያሳልፍ ጉረኛ ነው ብሎ ጠሩት። ሰዓቱን የሚያሳልፍ ጉረኛ ብሎ ጠሩት። ጨራሲ ከነም እንደበርሲን የሮሲ ከነም እንደበርሲን ጉረኛ ኦሮሚ ፍሳማል ጀዳ ፈርዖን ሞቲን ግብጽ ነማ አፋኒት ፈርዖን ሞቲን ግብጽ nama afaaniiti yeroo isaaf murame dura darbeera bira darbeera. The time has already passed. yeroon isaa darbeera. Nama sa'aatiin kabanyedha yaa nama yeroon kabanyedha nama beellaman kabanyedha. Kaayiroosiin bira darbeera yeroo Waaqayyo bira darbeera. Time conscious. qabxii lammaffaan gaara Galiilaa irraa gara gaara Ejersaatti isa jedhu akka laalluun barbaada. qabxiin jalqabaa galaana Galiilaa irraa hanga gaara Galiilaatti, gajjallaa irraa hamma gararraatti, gaara Ejersaa. Kunis du'aa ka'uu booda. Hojii ergamootaa 1:12 irratti Yesuusin erga gaggeessanii deebi'anii booda erga Yesuus gara Waaqaatti ol darbee ol sokkee booda ergamoonni gaara Ejersaa irraa gara Yerusaalemitti deebi'anii jedha. Gaarri Ejersaa final journey dha Yesuus wajjin. Bartoonni gaara Galiilaa irratti erga mishinii kana fudhatanii booda gaara Ejersaa irratti dhufanii immoo Yesuusin gaggeessan. Beellama jalqabaa irratti warra argamaniitiif beellamni lammaffaa ture. Beellama Galiilaa irratti warra argaman warri 11 beellama gaara Ejersaa irratti dhufanii argamaniiru. Maaltu ta'e garaagarummaa xinnoo isinitti argisiisuun barbaada. Hamma dhumaatti kan jedhu ani hamma dhuma biyya lafaatti si wajjinan jiran ni jedhu Maatiyos 28:20 time conceptidha.
yeroo laallata. Time conscious gaafata. Hammaduma biyya lafaatti inni jedhu time conceptidha. Yeroo laallata. Hojii ergamootaa 1:8 irratti immoo Yerusaalemiitti jedhe Yesus. Yihudaa hundumaatti, Samaariyaa hundumaatti, amma handaara lafaatti wangeela koo kana lallabdu dhugaa baatu jedhe. Kun immoo positionidha yookiin immoo iddoodha. Iddoof yeroo gaarri Galiilaa sagaleen inni dhageessisu time consciousidha. Gaarri Ejersaa waa'ee iddooti. Gaarri Galiilaa waa'ee yeroo haasa'a. Hammaduma biyya lafaatti wangeelli kun lallabamuu qaba. Waa'ee hunduu daangaa qaba. Lafti kun yeroon kaameefii jira hin dhumti. Isinis yeroon isinii kennameeruufii jira. Isinis immoo biyya lafaa kanarraatti hin deemtu. Wangeelli kun garuu hammaduma biyya lafaatti transgenerationalidha. Kanaatiif waa'ee kanaa yeroo yaaddanii, waa'ee wangeela kanaa yeroo yaaddanii hammadumaatti akka inni deemu, hammadumaatti akka inni lallabamu, waa'ee yeroo time conscious qabadha. Mootummaa Roomaa keessatti kanaaf yookiin immoo mootummaa warra Asia Minerii keessatti kanaaf otoo hin taane hamma daangaa biyya lafaatti akka inni beeku, hammaduma biyya lafaatti. Gaara Ejersaatti gaafa dhuftu specifically iddoo isaanii Yerusaalem, Yihudaa, Samaariyaa, handaara lafaa positionidha. Yeroo barii, positionii barii lamaan kana waliin gitadhu. Gaarri Galiilaa maal sitti himaa? Yeroo sitti himaa. Gaarri Ejersaa maal sitti himaa? Iddoo sitti himaa. Iddoof yeroon wal qabatanii wal duukaa deemuu isaan barbaachisa. Positionidha. Isaan kun positionidha. Kanaaf gaarri Galiilaa barbaachisummaa yeroo nutti himaa. Gaarri Ejersaa immoo barbaachisummaa iddoo nutti himaa. Sammuu bartootaa keessatti waa'een yerootii fi waa'een bakka የጊዜና የቦታ ትኩረት በሐዋርያት አእምሮ ውስጥ ሊቀረጽ ይገባል። ዋዬ የሮ ቤኪ የሮን እንፊጋ ዋዬ ኢዶ ቤኪ ኢዶ ጅርቱ ቤኪ ኢዶ ጅርቱቲ ኢትጋፈተመ ከቤኪ ጋሪ ገሊላ የሮ ሲትማ ጋሪ የጀርሳ ዶ ሲትማ ኢየሱስ ዱዓ ከው ቦዳ ቱሉ ከነለማ ወልቲ ኮኔክት ጎደ ደሜ ሚሽኒን ከራወቱ የሮዳፊ ኢዶ ወጅ ወልቀበቴት ጊዜና ቦታ ጊዜ ኖሮ ቦታን ያለህን ቦታ ካልተጠቀምክ እድሉ ያመልጣል። የሮ ቀብዱት ኢዶ ቀብዱ ኢዶ ጅርቱት እንፈየደምቱ ታናን ሲደርባ ነምን ያከስ ጀዳ ጊዜ ያልፋል ይላል ሰው። ጊዜ ደግሞ እኔ አላልፍም እኔን ሳይጠቀመኝ የሚያልፈው ሰው ራሱ ነው ትላለች ይባላል። namni yerootu darba jedha yeroon immoo anin darbu anattoton fayyadamin kan darbu namadha jetti yeroon immoodhaan. So yeroo kee beeki iddoo jirtu beeki iddoo jirtu immoo yeroo jirtu iddoof yeroo waaqayyo walitti konneektii godhee sii kenne sirriitti itti fayyadami. Ergaan ati du'aa ka'uu booddee dhageessu gaara Ejersaarraa sagalee dhageessu gaara Galiilaarraa sagalee dhageessu just time and position yeroodhaaf iddoo wal simatanii mishinii kana kompliitii gochuu qabu. Akkasidha. Addunyaa kanarra GPS lamatu jira jedhama. GPS lama warri baratan beektu GPS asii kaatanii namni hin beekne yoo skylightii yookiin skylight hoteelii gara boolee dhaquu barbaade iddoo isaan beeku yoo ta'e asuma moobaayila isaarra galfateeti moobaayila isaarraa skylight hotel jedhee sarchii godha itti argisiisti fuutee deemti GPS'n. Sababiinsa already satellite irratti registered ta'eera waan ta'eef satellite'n qilleensa kanarra marsan samii kanarra ramsanii unuutii fi iddoo sana walitti connectii nu gooti jechuudha satellite'n. Kun global positioning system jedhu GPS global positioning system. Inni gara biraan immoo God's positioning systemidha. Innis GPSidha. God's positioning system in satellite irraa fudhata otoo hin ta'in hafuura qulqulluu irraa fudhata. Isatu walitti connecti godha. Carraa kee jireenya kee garamitti akka deemtu maal akka gootu GPSin kee GPS isa global positioning systemidha otoo hin taane God's positioning systemidha. Metaaforii fayyadamaa jira. Kanaaf
yeroon daangeffamuu beekuun barbaachisaadha. Hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjiniin jira. Umuriin barattoota daangeffamaadha. Akkuma kana umuriin lafaas daangeffamaadha. Yeroo baay'ee nan dubbadha, umuriin keenya daangeffamtuudha. Hamma nu jiraannu nutti himamne malee already registered. Waaqayyo biratti galmeeffameera. Daawit akkas jedha, otoo ani garaa haadha koo keessaa hin bahin guyyoonni koo galmee kee irratti galmeeffamaniiru jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Guyyaan ani jiraadhu already beekameera. Yeroo tokko iddoo kana dhaabannee isa nu eegee nu gargaare guyyaa har'aatiin guyyaa har'aa isa umurii keenya irratti dabale Waaqayyo haa galateeffamu jenna. Garuu guyyaa har'aa yeroo geenyu waggaa keenya umurii keenya irraa guyyaa tokkotti irratti malee hin dabalame miti. Irratti gadi. Guyyaa nuti lafa kana gadhiifnu irratti adeemti gadi. Is counting down against us. Asii gadi lakkaa adeema. Maaliif already kanaaf time conscious qaba. Yeroo irratti yeroo fi beekuun barbaachisaadha. Isaan wajjininis maaddiitti nan yaadda, isaanis ana wajjin maaddiitti dhiyaatu jedhe Yesuus. Lafarratti ati isa wajjin taanaanii dhumarratti immoo isa wajjiniin taata achitti. Amma dhuma biyya lafaatti ani isa wajjinan ta'a jedhe. Kun lafarratti. Hamma dhuma lafaatti si wajjinan ta'a jedhe. Yoon gara isaatti ol galee isa wajjin maaddiitti ani yaadda. Kun lafarratti. Inni immoo na wajjin maaddiitti dhiyaata. Kun waaqarratti. Lafarratti isatu si wajjiniin ta'a. Waaqarratti isitu isa wajjiniin ta'a. Bakka daangeffamaa ta'us beekuun barbaachisaadha. Tulluu yookiin gaarri kamiyyirraa dhaabbataniyyuu yeroon isaa daangeffamaadha. Gaarri Galiilaas haa ta'u gaarri Ejersaas yeroo kennameefii qaba, daangeffamaadha. Tulluun lafarra jiru kamiyyuu daangeffamaadha. Tulluun taayitaa, tulluun beekumsaa, tulluun qabeenyaa, tulluun of tuulummaa, tulluun gantummaa, tulluun hammeenyaa, tulluun qaroominaaf teknooloojii. Tulluun kun hundinuu hunkutaa isaa nafu. Yeroon isaa yeroo murtaa'e keessadha waan ta'eef. Waa'ee gaara Ejersaa yeroo dubbatu Zakkaariyaas 14:4 irratti guyyaa sanatti miilli isaa tulluu Ejersaa isa Yerusaalem gara ba'a biiftuu jiru irraa hin dhaabbata. Tulluun Ejersaas gara ba'a biiftuu irraa gara lixa biiftuutti iddoo lamatti tarsa'a jedha. That is the end of the world. Gaafa deebi'ee dhufu miilli isaa gaara Ejersaa irra dhaabata. Isa gaafa lafarraa dhaqee lafarra ture gadhiisee ba'e, isa lafarra jiru gadhiisee ba'e, tulluu sanarra deebi'ee dhufee dhaabata gaafa lammaffaa deebi'ee dhufu. Gaafa sana tulluun suni lamatti dho'aa jira. Kan bara baraan jiraatu hin jiru, kan bara baraan jiraatu isa qofaadha. Lamatti dho'aa jira. Tulluun kamiyyuu hin jiru fuula isaa dura. Tulluu Kiristoos duwwaatu bara baraan jiraata. Yeroon kamiyyuu, tulluun kamiyyuu, gaariin kamiyyuu hundinuun darba. Gaarotiin yeroo keessatti otuu hin diigamiin hafan tokko hin jiru. Seenaa keessatti duubatti deebitanii yoo laaltan, seenaa macaafa qulqulluu, seenaa biyya lafaa keessatti yoo deebine hedduu laaluu dandeenya. Mootummaan Asoor kakuu moofaa keessatti dhaloota Kiristoos dura bara 722tti Samaariyaa kan rukutee kuffise mootummaan isaa yookiin tulluun isaa diigameera. Mootummaan Baabiloon dhaloota Kiristoos dura bara 586 hanga 516tti kan bite tulluun isaa diigameera. Mootummaan Faars inni bara dhaloota Kiristoos dura bara 516 hamma 323tti bite kan isaas tulluun isaa hunkutaa'eera, diigameera. Isa booda immoo mootummaan Giriik dhaloota Kiristoos dura bara 323tti kan ka'e, keessumaa immoo mootii beekamaa Alexander the Great jedhamee namni beekamu, mootummaa isaa hanga kiiloomeetira 4,800 kan bal'ifate, mootummaan isaas tulluun isaas hunkutaa'eera. Isa booda kan ka'e mootummaan Roomaa 23tti kan ka'e, mootummaan Roomaa inni giddu galeessa bahaa kana qabate, Minor Asia kana qabate bitaa ture, mootummaan Roomaas hunkutaa'eera. Xaaliyaanii ishee jedhamtu maappii irratti argitan caammaa bottii fakkaattu ta'e taa'eera. የማይፈርሰው የክርስቶስ መንግስት ብቻ ነው። የማይፈርሰው የእግዚአብሔር ተራራ ብቻ ነው። እንዲገማ ሁንድሳ እንዲገማ kan hin diigamne hin jiru. Gaaronni mootummaa kamiyyuu seenaa addunyaa waraana addunyaa lammaffaa dura
wanna history sadii beekamaa sadiitu ture jedhama. Historiin inni tokko naasizimiidha, inni lammaffaan koominizimiidha, inni sadaffaan liberaalizimii jedhamee beekama. Waraana addunyaa dura. Waraanni addunyaa isa lammaffaa dura isaan kun sadan addunyaa kana olii gadi raasaa turanii. Seenaan gurguddaa sadan kun naasizim warra faashistii Hitler faa kan qabatan jechuudha. Gamanaan immoo kooministi warra jedhan immoo warra Raashiyaa qabatee isa warra Leeninii faa Maarksistii faa Engels faa jedhaman kan isaan immoo seenaa guddaa gaara guddaadha addunyaadhaaf. Inni gara biraan immoo warra liberaalizimii warra jedhaman warra gara lixaa jiran isaan kun sadan wal qabatanii deemu. Waraanni addunyaa lammaffaa dhufeeti tokko keessaa garagasheeti naasizimii garagashee gurguddoota lamaan hambise kooministiitii fi liberaalizimii. Koominizimii fi liberaalizimiin addunyaa kana irratti strongii ta'anii East West jedhamanii addunyaa kana iddoo lamatti akka finyoo harkisanii hamma 1989tti hamma Raashiyaan caccabdutti 1989tti isaan kun lama wal qabatanii deemu turanii. Raashiyaan gaafa caccabdu bara 1989tti kooministiin hin cabe liberaalizimiin qobaasaaf. Amma immoo liberaalizimiitti dhaamotaa jira inni kufuudhaaf jedhama garamitti akka inni kufu hin beeknu. Mirgattaa kufu bitattaa kufu waan beeknu hin qabnu. Kan Kiristoos garuu bara baraan. Bara baraan. Eeyyeen jara keenya galaanni Galiilaa gaara Galiilaa galaana Galiilaatti hanga gaara Galiilaatti galaanni Galiilaa gaara Galiilaatti hidhameera. Gaarri Galiilaa immoo gaara Ejersaatti hidhameera. Gaarri Galiilaa yeroon barbaachisaa akka ta'e xiyyeeffannaa yeroon akka inni nu barbaachisu har'ayyuu kiliikii godha. Har'ayyuu dubbata hamma dhuma baraatti. Waa'ee yeroo beekuun hubachuun xiyyeeffannaa laachuun barbaachisaadha. Gaarri Ejersaa garuu waa'ee poozishinii argisiisa. Waa'ee iddoo argisiisa. Iddoo isa gaaronni sun lamaan irra jiran miti. Har'a immoo waa'ee yeroo keenyaatiif waa'ee iddoo keenyaa xiyyeeffannaa akka inni barbaadu nutti hima. Gaarri Ejersaa waa'ee iddoo keenyaa nutti hima. Gaarri Galiilaa waa'ee yeroo keenyaa nutti hima. Taayim koonshasiin keenya guddachuu qaba. Barumsaan gabbachuu qaba. Barumsa macaafa qulqulluudhaan gabbachuu qaba. Sababiin isaa Yesuus Kiristoos inni seenaa biyya lafaa kana amma kana geeddare barsiisni isaa waggaa 13 waggaa 33 waggaa 53 waggaa 100 barsiise miti. Waggaa 3 barsiise biyya lafaa irratti. Isatu daayinaamikii ta'e addunyaa geeddaraa jira. Yeroo ofiitti fayyadamu, yeroo ofii beeku, taayim koonshasii qabaachuu, yeroo ofii akka hin taanetti akka hin dabarsine, bakka hin taanetti akka hin dabarsine, iddoo qabatanii jiran akkuma kana sirriitti beekuun, sirriitti itti fayyadamuun, warri taayitaa irra jirru yeroo taayitaa keenyaa bara tarmii keenyaa sirriitti fayyadamuun, warri mana mootummaadhaa hojjettan inni ijoo keessaa hojjettan yeroo iddoo isinii kenname sana sirriitti hojjechuu jecha biyya keenyaa isa hamaarraa bilisa of gochuu sishoom yaalballaa sishoom yaalballaa sishaarii qocco'aal isa jedhu geeddaranii sishoom yaalsarraa sishaarii qocco'aal yoo jedhan gaariidha. Yoo taayitaa qaban yoo hojjechuu dhiisanii yaafa taayitaa irraa bu'an nama gaabbisiisa yeroo geeddaran gaariidha. Kanaafoo jara keenya eeyyeen yeroo qabna. Eeyyeen bakkas nuu kenneera Waaqayyo. Gaara irratti wal argina jedhe Yesuus. Iddootti wal argina jedhe sanatti dhaqee dafee argame. Eeyyee achitti dhaqee argame. Tulluu sana irratti dhaqee argame. Eeyyeen Yesuus tulluu yookiin gaara kamirrattiyyuu amanamaadha. Kallattii yeroon Yesuus amanamaadha. Kallattii iddoon Yesuus amanamaadha. Eeyyeen dhugaadha jedha yaadannoon koo. Gaara Galiilaa gaara yeroo dhaga'i. Gaara Ejersaa gaara bakka yookiin bota yookiin position atis dhaga'i. Yeroof bakki har'a keessa jirru atis dhaga'i. Yeroo fi bakki har'a keessa jirru atis dhaga'i. Yesuus wal argina jedhee beellamarraa hafee hin beeku. Yesuus achitti wal argina jedhee beellamarraa hafee hin beeku. Lubbuu koo dhaga'i. Jireenya koo dhaga'i. Qalbii koo dhaga'i. Sammuu koo dhaga'i. Yesuus isa naa kakate isa naa dubbate otoo hin godhin hin hambisu. Yesuus beellamarraa hafee hin beeku.